Komishiniin Karoora fi Misooma Oromiyaa waajjiroota pilaanii fi misooma magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa wajjin ta'uun guyyaa uummata addunyaa Adaamaatti kabaje. Ayyaanni uummata addunyaa kabajamuu kan eegale akka lakkoofsa alaatti bara 1987 lakkoofsi uummata addunyaa biliyoona 5 qaqqabu hordofee dhimmichaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii xiyyeeffannoo kennuurraa akka ta'etu himama. Guyyaa uummata addunyaa akka naannootti mata duree dargaggoota gahomsuun egeree isaanii qajeelchuuf gargaara jedhuun Adaamaatti marii paanaaliin kabajame kanarratti itti gaafatamtoonni seektaroota adda addaa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa argamaniiru. Komishinii Karooraa fi Misooma Oromiyaatti Daayirektarri Qo'annoo Imaammataa fi Dhimma Uummataa Obbo Fiqaaduu Abdiisaa barreeffama ka'umsaa marii dhiyeessaniin lakkoofsa uummataa keessatti harka caalu kan ta'an daa'immanii fi dargaggootaaf barnoota irraa eegalee xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Umurii kana yeroo ilaallu baay'ee ol ka'aa kan jiru baay'ee daa'immanii waggaa 15 gadi baay'inni dargaggootaa keessumaa 15 hamma 29 jiran kunis guddaa ta'uun kan ka'e akkaataa kanaan hawaasa yookiin baay'ina uummataa keessaa dabalaa adeemaa jiru kanaaf immoo xiyyeeffannoon kennamuu baannaan keessumaa barnoota irratti fayyaa irratti carraa hojii uumuu irratti kan kana wajjin wal qabatee hammeenyaa isaa waan guddachaa dhufuuf amma kaasnee mootummoonni waliin yookiin immoo mana hojii tokko yookiin immoo naannoo tokko ta'uun ta'an hundi gahee isaa achi keessatti bahu. Fakkeenyaaf barnoonni inni guddaa qabu keessaa tokko daa'imman umurii barnootaa ga'an barnoota akka galan yookiin akka qaqqaban kana keessatti illee bu'aaf dhiibbaa kanaa yoo barani baay'ina maatii horatan gara fuulduraatti yookiin immoo egereen isaanii ilaallachuuf illee isaan gargaara kan jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataa dhimma uummataa kan ta'an Dr. Duulaa Ittaanaa uummata jechuun waa'ee lakkoofsa yookaan baay'ina uummataa qofa osoo hin taane jijjiirama caasaa umrii fi misooma akkasumas ce'umsa sababa dhalatuu fi du'aatiin dhufu wal xaxaa ta'e of keessatti hammataa ibsan. Biyyi takka immoo yeroo baay'ina uummataa irratti lakkoofsi namoota hojjetanii hedduu ta'e sirnaan itti fayyadamnaan misooma itti fufaa fiddii eeran. Kanaaf immoo carraa hojii galii argamsiisuu fi qusachuun investimantiitti ceesisu bifa hiika qabuun uumuun barbaachisaadha jedhan. Biyyi tokko guddachuudhaaf carraa qabdi kan nuti jennu yeroo lakkoofsi kun itti guddate kaasee osoo inni xiqqaachuun hin jalqabiin yeroo sana keessatti itti fayyadamuudhaan hojii gahaa uumuudhaan namoonni kun akka isaan hojii irratti bobba'anii galii argamsiisanii ofiis of fooyyessanii maatii isaanii fooyyessanii hawaasa isaanii fooyyessanii biyyaafis akka isaan gumaacha taasisan yeroo taasifamudha. Barreeffama dhiyaate bu'uura taasifachuun mariin gaggeeffameera. Mata dureen kun mata duree waa hunda caalaa iddoon akka mootummaattis akka hawaasaattis akka qaama kamittuu kennamuu fi qabu kan kennaminiif seektarri mootummaa hunda isaa yoo ilaalle hawaasa daldalaa yoo ilaalle qotee bulaa yoo ilaalle qaama kamuu yoo ilaalle kan barate yoo ilaalle kan hin baratin yoo ilaalle wanni inni hojjetu hawaasa irratti hawaasaaf waa'ee ummataati ummata beekuu jechuudha. Ummata beekuu jechuun immoo akkuma reefu hayyoonni keenya nu barsiisanitti lakkoofsa isaa beekuu odoo hin ta'in keessoo isaa addaan baasanii beekuu irratti akka ta'e waan guddaa xiyyeeffannaa guddaa barbaadu. Itti gaafatamaan waajjira pilaanii fi misoomaa magaalaa Adaamaa obbo Addunyaa Badhaadhaa ayyaanichi Adaamaatti kabajamuunsaa hanga gadiitti dhimmichaaf xiyyeeffannoon kenname akka hubachiifamuuf gargaara jedhan. Armaan dura kan ture kabajni ayyaana uummataa kun sadarkaa naannoo irratti qofa gaggeeffamaa kan turedha. Yeroo ammaa kana immoo akkanatti sadarkaa magaalotaatti gadi bu'ee uummataa fi misooma walitti fiduudhaaf kan kabajamu keessattuu godina Shawaa Bahaas dabalatee magaalaa keenya waliin ta'uudhaan kan kabajamaa jirudha jechuudha. Egaa sagantaan akkanaa kun keessattuu uummanni bal'aan sadarkaa gadii jira. Sadarkaa gadii kanatti hawaasa bal'aa fi misooma walitti fiduudhaan tajaajilummaa guddisuudhaafis hawaasa bal'aa bira gahanii sagantaa kana kabajuun baay'ee gaarii kan ta'e ta'udha. Gorsaa olaanaan Komishinii Karooraa fi Misooma Oromiyaa Dr. Alamaayyoo Biraanuu akka biyyaatti carraan lakkoofsa uummataa oomishaa ta'e fayyadamuun jijjiiramaaf oolchuu haala qabatamaa amma jiruun bal'aa ta'uu kaasaniiru. Saawus Kooriyaa fi Singaapoor fakkeenya fudhataa kan turre dhugumas immoo fudhatamuu turre jira waan ta'eef bara 2040tti Itoophiyaan eessa geesse kan jedhu mul'ataa fi abjuu nuti qabnus ol bira qabne ilaaluun nurra jiraata jechaadha. Nuti biyya carraa arganne ta'uu keenya kan ittiin argamu jechuudha.
gorsaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tashoomaa Moosisaa kallattii waliigalaa kaa'aniin dhimmi uummataa kan seektara tokkoof yookaan nama hagoof dhiifamuu osoo hin ta'in hundumtuu irratti xiyyeeffachuun hojjechuun barbaachisaa akka ta'e ibsan. Hundumtuu inni carraa hojiidhaa dhufes inni pilaaningii irraa dhufes fayyaa irraa barnoota irraa akkamitti gahee koo as keessatti hin ba'a. Really the context of population and the development in sirna karooraa keenya keessatti akkamitti hiikoo qabaateetu tokko isaa manazarreetu gara hojiitti jijjiiraa deemnaa karaa jedhuutiin hubachuudha. Gahee keenya illee ba'uudha, ajandaa taasisuudha. Planning systemii keenya keessatti akkaataa inni itti hojiirra ooluu danda'u taasisuu danda'ame really carraa argame kanaatiin itti deemuudha. Ani koomishiniin karooraa for sure ani assignmentii hambiraas otoo ammallee dabalataan waan jettan kun deddeebiidhaan ajandaa ta'uu mala. Ani waggaadhaan akka sanaatiin keessas ba'a manatti hin fakkaatu.